Ashama kam jirtu bayima nagum qabdu kam jirtu mucha pranki livi online pranki nama godhu yero jalqaba furu chalo nan ko se anamiti amamo video ajaiba kana shebari dukana tikko gababdu kana daawwattani subscribe gochuun dagatina garu duka rabbi hanuma itti saantama kaardi ko guuttadhulle adara rabbi ilaala inna masa saantimu shantama le ala kaw indagatina amma online bilbillah live saban qabu duka rabbi kono duwa sagal jire koppe fadderan agitam duwa sagal duka rabbi saban qabu achuma raanti ufa duwa sagal jire tan tiraka autos indageesani la kosicha wama saduma dijite duma hiwamu garu isa jare qabana wama achuma no fa yo wamis yo ises imbeku nan bilbila isno bat duwa sagal duwa sagal torbatami shan jatami saddeet sagaltami afur isa duma sinitti ne monuba malif ya bilbila nama qabatani bilbiltu wante kono digitin gutera call yes uwame apa sambe uwa hello oh nagada Diyara galata waaqayyo kam alhamdulillah eessa jirta eenyu anara dirribaadha Diyara eessa jirta ani jira ciroo jirta waa ta'e rakkadhee ni beektaa naannoo ciroo bosona antanii sana keessa hin jira bakka isaa garatti deemu wallaalii tan beektaa nama akka carraab nama ta'e wajjin waardiyyaa naannaa sana jirutu bilbila naa kenne achi bakka sana hin jira dhuftee na fuudhuu dandeessaa maaloo ani wala banbeeku la banbeeku jawon maal jettee la banbeeku eenyu ziiqanna dawala nama naa kenne nama ta'e tokkotu naa kenne ani hin beeku karaa jennaan bosona keessa beektaa ani karaa daandii akka carraa ta'e konkolaataan qabameetu beektaa namni olii gadi bibbittiinfamee waan isaa waan ta'e hin beeknu ani bosona keessan gara maasii qotee bulaa wayittan badee achirraan immoo namni ta'e mucaan akkasii fira kiyyaa magaalaa jira beekanni dhufee isaa fuudhu si gaggeessaa naan jedhe beektaa eenyu kasinje eenyu Abdul Jabbar jalan komo eyye inni anaatu wala okay maal ati dhuftee na fuudhuu dandeessu bakka taate beekee biree fattana bakka isaan barreeti naannoo bosonichaan beektu karaa calanqoorra gadi gaafa deemamu sana hin beektu ati jalan koona lamo goda gara cirootti gara cirootti gara kana fayyadamu gara ciroo laga sana ceetee illee hin jiru waan akka muka bunkee wayii qabu wallahi beekneeni dhugaa wallahi dinje dhugaa hin beekneeni baay'ee rakkadhee yoo keessa taate taa'asan karaatiiraniifa okay achirra baata maal hojjechaa jirtati ani karaatti jiranii ani amma hojii qaba okay ati dhufuu hin dandeessu ree amma na fuudhuu hin dandeessu baay'ee rakkadhe beektaa amma naan bijjaa xiqqoo anis naman karaatti jira beektaa okay nama bira jirtaa ay miskiina rambe nama bira jirtaa
Okay, hojii baay'ee qabdamoo hin turtaa isin eegaa? Hojiin baay'een qaba wallahi. Okay, sa'aatii meeqatti baata dhuftee na fuudhuu dandeessaa? Shanitti akka baraadhe walumaa hundaa Okay, yoo inni sii bilbile bakka isaa yoo bartee dhuftee na fuudhuu dandeessaa maaloo? egaa waan taateef kan gaafatte addaan dhaabuu hundatu amma addaanuu abbaan yeroo Okay, silaa dhuftaa turtee too barte? laa akkanatti godhuu hin danda'aniiti. Ati jabbaan ilaalee walii baafa jira. Okay, yoo inni bilbile akkaataa isaa yoo inni sitti hime naa dhuftaa? Ay, nama harargee ilaalaa dhugaa rabbi miskiina nama jaalallu mala argitan miti. Sorry. Dhugaa miskiina rabbi deebiseen bilbila maal akka inni jedhu ilaalaa dhugaa rabbi baay'ee natti tole dhugaa. Argitan miti namni gaggaarii nama akka jiru. Namni namaaf ta'uu danda'u baay'eetu jira argitan. Dhugaa rabbi baay'een gammadeen jechuun dhufee akkana fuudhunatti maara argitan miti ta'uun baay'ee rakkatee ta'ellee dhugaa rabbi miskiina dhugaa rabbi. I love you Harargee people. Let me call him once again. Takkaan bilbilaa fira deebi'ee yoo naa kaase badhaasan qaban jedhani. Rifatee fakkaata. Wayyo. Maqaa warra buusaa namanni beeku Abdul Jabbar jenna. Inni naafaa bilbilu jedhe. Hin kaasu. Dhugaa namoota gaggaarii akka kanaa tootaanii gaarii baay'ee namatti tola. Dhugaa baay'een itti naafee gaarummaa isaa. Mamaa gochuun danda'u kaardii muraasa guutuufi hin ture sababii gaarummaa isaa dhugaa rabbii baay'een jaalladhe. Dhugaa rabbii nama akkasitti yaadu isinitti hin tolu dhugaa rabbii. Dhugaa waaqayyo baay'ee namatti tola rabbii baay'ee miskiinadha. Yoo danda'e booda qofaatti hin bilbilaa fi naa kaasu didee rifateera. Hojii dhaabee dhufees fuudhaa dhugaa rabbii. Miskiina rabbii. Isinillee waan daawwattaniif guddaa galatooma. Isinillee bilbilee suma sakana suma mala laayikii tuqaa jirtu sadiddu sabiskiraayibii tuqaa jirtu. Firaankiinsi godha bilbilee jechuudha. Naamanii guyyaa tokko firaankiinsi godha. Akka carraa bilbila kana keessa jirtaa jechuudha. Warri bakkee jirtanillee warri Araba jirtan warri Ameerikaas jirtan eessa nan bilbilaa. Ani firuu caaluudha nan bilbilaa. Like, subscribe, share, jaallattan commentii keessan naaf kaa'aa.